نقافتو شكرا مجدي يا هنغرتني وما السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يو يا كم نجا يو يا مالك سجرت خلو أنا تجرا بريدة وان قارد جرتا جا ورمو وان يت كراف دبيو سوار جنرا هافني أفنى مالي واحد دي ما جرا أنا جارو غافين سيجافة دا جالوكو هاجان سيبيك واتي ورانا دبلسما ورمو ترتي ميسينسا miseensi dhaabaa tokko seeraaf heera dhaabaa baratee ittiin jiraata. Gaaffii nan si gaafadhu seeraaf heera dhaabni tumate kana namattu seerattu namaan bula moo namattu seeraan bula? Gaaffii tanuman si gaafadha. Nama seeraan bula. Seerii dhaabaa seeraan nama bulcha. Seerii irratti hundooftee bulta. Seerii irratti hojjetta. Seerii irratti bobbaatee galta. Rakkoon amma jirtu ani akka ilaalcha kiyyatti gaa namoonni garii seeraa ol ta'aniiti seerattu isaaniin bula malee isaan seeraan hin bulan natti fakkaata. Ati maali raayyatame? Maal na warri seera iyyuu hin beekne waliin qabsaa'u jiru natti fakkaatti iyyuu ani nama qabsoo ammaan tanaatii fi qabsoo durii waan laalu iyyuu duddaaf gara. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo dabballeellee seeruu fi qabdi. Miseensi seeruu fi qaba. Hoogganaa seeruu fi qaba. Seera kanatti akkaatannaa seera waraanaa jira seera uummataa jira. Tole. Seera kanatti dabartee jennaani ayitti gaafatamta. Akka gaafin galtee sirraa obbaatu caatee bakka tokkotti hidhamte. Ami yoo nu laallu warri nuti qabsaa jedha waan qabsootu hin beekne as qabaa gannadiisa jedhu haa qabsooyyuu gurraan dhagaye malee seerisiitu hin beekne. Hattuu jedhee misee wanni ammarna dubbisee miseensota waraana bilisummaa Oromoo takalee dirree irraa sobsiisan. Jaarrolee waraana bilisummaa Oromooti beese kadhatti suniini warri hattuu jedhanii arrabsaman hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo ka dirree irraa uummatni siitiin nutti kawaa nu beeltii nu fixxee madaan nu shamtee nu bir dhaabbadhaa jettee warri arrabsan. Gaarii dhagaa maal goonaree arraba malee nama waan beekne gadi yaa'e namni yoo dubbatu nama arrabsanii dullatti hattuu maarree namaan jedhanii egaa kana waan jennee dubbannu hedduu nama rakkisa. Dullummaa baay'ee miti rakkoo qabu. Aki dubbatan jiru afaan qabannee teennaa osoo aki deemni jiru afaan qabannee teennaa garuu an dhugaa uummata Oromoo waliigala kan viidiyoo kana laaltan waliigala keessan galatoomaan jedhaa gara kaaniin sheer godhaa ani waraana adda bilisummaa Oromoo tokko ol kaasee tokko gadi hin buusu. Hoogganaa dhiisiiti miseensi dirreessan jiru ka qawwee qabatee deemus kabajaan bira qaba kan uummata Oromootiif qabsoo uummata Oromootiif guyyaa tokkollee taatu buusii dhiisiiti waraana saniinuu naa jiraadhu galatoominaaf jirtaa beekuu na biratti kabajaa qaba akka aadattillee akka amantittillee ilmi namaa namattu wal kabajaa namattu kabajaa fi bakka walii qabaa ta'an ilmaan Oromoo martinuu kabajaa naa qabani tokkoffaa ani kutaa illee naman arrabsu zooniin kibbaa dugda waraana adda bilisummaa Oromooti namni tokko dugda cabsee miilaan deemuu hin danda'u. Sheer godhi kaameraan kennaan baani. Okay. Zooniin kibbaa dugda waraana adda bilisummaa Oromooti yookaan burqaa bakka waraana adda bilisummaa itti jiraatee kutaa 11 kan inni keessa deemu kana itti leenji'ee irraa bayu. Zoonii kibbaa cabsina jechuun bilisummaa Oromoo barbaadu osoo hin taane warra diinaaf ergamee dalaydoota diinaati kan waan kana irratti hojjetu. Ka gara kaanii ammoo san akka diinatti ilaallee jala sararree itti himuun barbaachisaadha. Ka gara kaanii ammoo maaltu jira warroota seeraaf heera dhaabaa osoo hin baratin maal seerri dhaabaa maal na uggee maal dubbachuu qabaadha. Seeraan beeku akka waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti leenjifamee baradhe. Miseensi abbaan saglii tokko filmaataadhaan abbaa saglii ta'a yookaan haati saglii tokko. Kana achitti anummaan abbaa fedhe fidee an hoogganaadha. Yookaan hoogganaan kun malee kun hin ta'u jechuun salphinna ana kanatti fakkaatutti. Warri kaleessa gadi bahee rakkoo isaanii uummata Oromooti himate. Gumii sabaati. Gumii sabaa jechuun is not easy. Gumii sabaa jechuun ka seeraaf heera dhaaba kana murteessu, kan bilisummaa Oromoo kana murteessu, kan umriin isaanii achitti fixatti. Namoonni har'a kaleessa hattuu jedhaniin hangafa qabsoo tanaa yookaan hangafa qabsoo kanaa ta'e waggaa 50 waggaa 40 lakkoofsise dirreessan osoo dhalee hin qabne, osoo horee hin qabne daandii morkataafa warri hattuu jedhanii nama halee morkataafa. Yaa warri riqicha qabsoo kanaa taana nuti dildila isinii taana. Nurra deemaa lafee teennaaf dhiini kennaaf lubbuun kennaan bilisummaan haa dhuftu warra jedheedha. Warrummaan afaan qabatee gadi bahee warra saniin hattuu jedhu hattuun hattuu isaan caaltu hin jirtu. Annamallee arrabsuun jaaladu garuu gaafa wanni garii laagaa harka si kaanii si dubbisan hin dubbata waan si dubbisutu jira. Kanaafi ilaalchi namoonni garii akkuma ati jette namatti amana kaayotti hin amanu. Ani akka aashatti arda kaleessas waraana adda bilisummaa Oromoo ture ardas sabboortii warra dhaaba kana yookaan kaayoon bilisummaa Oromoo kanaan bakka ga'ee itti amanu dirreellee jiraachuu baadu diinagdeedhaan yaadaadhaan sappoortii warra godhuudha.
akkaan arda lallabu kana bor mucucaadhee galum mala si galee gaafa ani gale ammoo aasha gale jedhanii na waliin fiiguun hin barbaachisu dhaabbatanii na laaluudha aasha kaleessa maal dalayde gadoo goote moo galata goote laalanii arda ammoo maalirra jirti laalanii yoo an karaa malee jiraadhe na borsanii kun karaa maleedha waa balleessaa jirta aasha dhaabachuu naan jechuu danda'u ummanni keenya waliin dhaabu namni kaayottiin amanu namatti amana namni jabina nama tokkoo qofa dhaadessa ani eenyu futaanan bakkan qaba haga inni dirreessan dhaqee qabsoo ilmaan oromoo sabboontota qabsoo gootu sammaraa bakkallee qaba kabajallee qabaaf hin arrabsullee tuffadhullee garuu maaltu jira yoo inni waa balleessi itti dubbadhee kararra hin jirtu sittu kararraa maqaa jira si waan kana dalagaa jira diraaktii argadhee itti dubbachuu yoo dadhabe ammoo dabarfachuu yaada kiyya gaafa ati yaada dabarfattu ammoo kumaandoo asitti leenjisantu jira kumaandoo leenjisanii arrabumaaf qopheessan tiktookii ta'ii feesbuukii ta'ii wasaappii ta'ii bakka kumaandoo qopheessantu jira namoonni kunniin hin beekan akka gaarii diblii maal akka qabsoon taate warran hubanneedha warra namuma laalee bifa namaa laalee arraba labaa laalee namni kun akkami dubbataadha namni kun bifuma namaa laalee nama jaalatutu jira am sorry akkas jechuu kiyyaafillee kumaandoo arrabaaf leenjifamtetu jira kumaandoo dandeettii biraa hin qabne yoo ati gaafii gaafattu marroo jibbitaa jedhan ani marroon jibbu nin jaaladha bakka qabaaf kabajaa qabaaf garuu gaafa inni waa balleesse itti himuu danda'uu qaba marroon bari qabsoo tana kiraash irraa inni hin kaafne osoo dhaabbattu itti dhufe osoo deemaa jirtu itti dhufe inni nuu afaan isaatiin jedhee jira qabsoon baaburaa abbaan fedhe yaabbata abbaan fedhe irraa bu'aaye laali inni afaan isaatiin hime ani hoogganaa dhiisiiti nama guyyaa tokkoodhaaf ilma oromoo guyyaa tokkoof dadhabeehu akkaataa namni itti dubbatu qaba si galee namni yoo waa walii himan namni namarra fudhatu diqqaataadha warri gaduma ani viidiyoo wannan qaba voice kuma tokko ol qaba maal naan jedhan dullatti marroo jibtu ani marroo akkamittiin hin jibbu why itti himuu danda'uu qabudha no namoota inni gorsaa jedhee yookaan dhaabaa gorsa jedhee qans nyaqarsa qabsoo tanaati an dhugaa sitti himaa jireenyaa jala sararee itti hima kaleessa siyachaa ture waan inni lichoo bukuraa irratti hojjetee beennaa bar nu dubbachuu dadhabnee ofirraa deemne malee waan inni lichoo bukuraa irratti hojjetee beenna namni birii eegi lichoo bukuraa kamaal galchuu si galaa gurraacha gollicha gurraacha waan itti dalagee beekna namoonni garii ammoo afaan isaa kana laalanii dubbii isaa kana laalanii kanaaf naadhee deebaar kanaaf miseensota siina jalaa qabee miseensota hin jaare dostee komaanti sila isiin amaraattuutii jedhee ayyoo sunu garee hagam chochoosu jira inni sila na dhossaa irratti ufiyyuu dhoffame kana waan beeynuuf ganaa dhoffama ammallee ganaa dhoffama yoo dhugumaan nu haqaan qabsotan bir dhaabbanne itti beelomne itti dheebonne itti rakkanne agardaa takka daantiin teeni nurraan godhin yoo sila nam gulbaanee galle guyyaa gollichi dhengee galin dabruwani an takka qabsoo nam bir namaa fedhenne jenne kaayoti jiru dhaabbadhe guyyaa qaacaachi jira guyyaa jijjiiramaati jira an takka kaayoti jirra madde gaafa sille nami googa guyyaa jijjiiramaa lemisho nami gollichi fa biraatti hafe nunu wanam sadii si samiya gargaarsaan xiiqii oranne kan gaafa si waraanne hin qabne waan hojjechaa tura naaf beeka warri naa himin jira warri isaa beeku ka ganda isarraa dhufe faqqadaa jedhanii itti maxxansan ijoollee dhugaa itti himtu nama isa dhugaa itti himu hin baqatu an hardallee borillee waan an jedhuun warra jala deemtan jireenyaan jaalattanii jibbitanii eessumni isaa fannoodha anaa miti ka jedhe ijoollee ganda isaati ani nyanna aashaan goobanaa bakka inni itti dhalate hin beeku maal akka inni ta'e hin beeku garuu eessumni isaa itti guddaan leenjii kennu fannoodhaaf jedhanii himan ani hin beeku hardallee borrabbiin itti nan gaafatu sii galee namni waa balleessaa jiru namni waa balleessuuf deemu kaleessa isaa akka qabsoon tarkaanfattu hin goone isa hardallee namni qabsoo kana keessa deeme amma guyyaa dheengadaatu suudanii deemee dhiyoo tanayyuu keenya irra galeenini suudanii jira yoo galuubaaf suudanii dhagahi kana marattu jira jalaan wali himnaa waa itti himnaa yoo dubbannu jala sii dhageettanii ani angorraa hajaan qabu dhugaa si hima angorraa hajaan qabu dandeettii garuu qabsoo tana haga isiin gufuu yoo argate gufuu san duran dhaabbadha dhugaa walitti himuu firummaan kuttuu jette oromoon warreen gadi baatanii hooggantoota waraana bilisummaa oromoo kan rakkoo isaanii saba bal'atti himatu dura dhaabbatanii hattuu yattan hattuu caaltu hattuu bakkaa fi akka hin qabne isin ta'uu beekuu qabdan ummanni oromoo leessanitti haa beekani
miseensonni kaleessa achirra dubbate hooggantoonni achirra dubbatte wallorraa dubbatan harargeerraa dubbatan gujii bahaa gujii jidduu gala gujii bakkeen irraan dubbanne hin jiru liban gurraacha faan warri akkuma jedhanii naboo hadiinaan halkanii guyyaa hokkee wal qabu jiru kanneen gadi baatanii akkana jechuu keessaniif warri dikkum tokkin qaanyam naka dikkum tokkin saalfan rabba baru kan koyde wal tunu namni isaanii sigiggatuu malee maal arraba kiyya keessaa bayaa hin beekne warra bifa namaatii fi akkaataa namatti hafu marroon arda nuti samirra geessine asirra kaayannu kana warra leenjisee gadi baase warra maal akka qabsoon taate barsiise kabajaallee qabnaaf ardallee taanaan borillee taanaan garuu kabajaan bililleedha barcumaa kabajaa abbattu if jalaan deemmataa jette Oromoon haadhiyadhan waa tufanii mammaatan waa himan jette barcumaa kabajaa abbattu if jalaan deemmata yoo abbaan if jalaa sigikse isattu if godhe wanni goonu hin jiru kanaa jecha warreen asi gabbaatanii nu qabsoo utubna jettanii qabsoo utubii dhuisi miseensa addaan qoodee sigala maallayni akaawuntitti naqame bakka irraa guurame hagam akka guurame quba qabne akaawuntiin sun malee sigala hin bayu akaawuntii keessa jira akaawuntii hin guuramne Canada 23,000 Canadian money guurame akaawuntii keessa jira UK irraa haga guurame hin beekna over 20,000 ka guurame akaawuntii keessa jira America hin beekna akaawuntii keessa jira akaawuntii eenyudhaan guddisuuf eenyudhaan beelesuuf eenyudhaan dadhabsiisuuf akka itti godhan eenyu haa beeku akaawuntiidhaaf barani bilisummaa iyyuu barbaannu bari bilisummaa wanni barbaanne jirtu maali yennaan dubbiin na jedhi jetti cittoon na hoqo jetti jedha mammaasi keenya tokkini hin jennullee birum babbaanee birum hoondee birbaanee dabarraa maan jennaani wanni waraan bilisummaa Oromoo beelessanii fi bilisummaa diinaan kokkee wal qabu jira yoo ammoo baajati irra kutatan waan deemee loluun hin qabu ayyeera isaas hin qabu nam garawa qabu lol nama kophee faane qabu lol yoo rasaasi isa kee jiraate yoo qullaallee deeme akka obeessuuf ofitti dheewa akka hojjetu hin hojjetu ammoo garaa beelessanii yaadattee Sooni Libbaba ilmaan Booranaa takutaa kudhanii tokko gurrisi calaawwi keessatti ilmaan Booranaa gurrisi calaawwi Booranii bu'aa hin qabu hojii hin qabu mammaranii galchanii sooni sun beelessiifnee irratti hojjannaa keessa waraanii irratti hojjetanii waraani sooni Libbaati gurri qubu qabaat sun ammoo haganchichuuti irratti hin hojjetan kan irraa cicha yaa dabre inni illee hin galaa yoo bilisummaan wanta akkasii sooni Libbaa ilmaan Booranaa qofaa miti kan jiru ilmaan Oromoo walii galatu jira. Ilmaan Boorana ta nam jaliyaa ujjirtuuf jedhee ani taal keessa nam jaliyaa ujjirti ta fuqub hin qabe. Kaabbaan keenna kalee nam dur deemti siin arreegee namaa deemtu. Kaati teenna kalee nam dur deemti siin warri arreegee namaa nam dur nameegee yaa'ee guyyaa kan cufa maan jedhi jaalebe beese kan nagan hoo warruuf hin beenni suniin jedhee ana da waraan bilisummaa Oromoon taatiin ilmaan Booranaat wannan jedheefi ta qabsoo kalee keessa yaateef ta arra qabsoo irra jirtuuf ta ammoo deemteete keenya keessaallee hojjechuu jirtullee hin jirti wanni an jedheef gurru kakaasaaf jedhee balbal fi abbaatitti cibraa balbal fi abbaatitti cibraa eenyu namaatti hin cibru. Okay bareeda sanillee taatu gaa wal keessa wal quba qabdanii ani wanni takkittiin ani jedhu namni gaala kana gabbaatanii nama arrabsitan an arraba eenyuufuu bakka hin qabu warri as gabbaatanii jechoota bada barreessitan kan barreessaa agas jalti cala balleessaa yoo inni gad bu'ee naan hin baasa tokkollee asi jaati arrabsaa ooltu kana laali waan nu arrabsanii beekuu qabna bara namni arrabsinee namaan inni na dhagayi na faarsullee irraa dantaan qabu bareedduu tana laala kan jiru na argita akkana jira laali fuulli kiyyaaf garaan kiyyallee kawaan fedhe jedhellee haadha isatu arraba qaba anaa miti yookaan sihii miti kanaaf ilmaan Oromoo ummata Oromoo bal'aa wanni an isinii dhaamu dhaamsi kiyya ammattu isin haadha qabuun isinin jedha hattuu warra akaawuntii banati akaawuntiin sun eessa akka jirtu bareechinee beeyna maal akka dalagu jiran bareechinee beeyna wanni an isinin jedhu ardallee borillee taatanii jennaan qabsoon teessan qabsoo bilisaati qabsoon teessan qabsoo eenyu nu laali jaalsanyin maal jedhi qabsoo Oromoo sappoortii godhuudhaaf qabsaawota kan keessa sappoortii godhuudhaaf gadi baatee eenyu laayisansii hin gaafattu jedhi warra laayisansiidhaaf deemu warra dhuunfaadhaaf deemu warra maqaaf deemu warra aangoof deemu funnaan kiyya kana argita akka furuttiin laala kanaaf jabaadhu si duba jirra waliin jirra yoomillee taanan kaleessas taanan arqas taanan boris taanan haga
atiste shigatte dirre yookaan kaayoo kaleessa deemnee firraan gorin salaamtaan tiyya qilleensa irraan si haadha qabdu jajjabaadhaan isiniin jedha nama tokkoon arrabsine yoo akka gaafi tokko lakkata arraba dhiisi firra gaafi tokko sii qaba gaafi na sii qabu yaa ummati Oromoo wanni asii gaafachuu barbaadu waan ummata Oromooti. Qabsoon ummata Oromoo ta'een nutiin inni qabsooni ta'u ummata Oromoo ta'u walii gala ta'u kuta kudhanii tokko. Ummata Oromoo kakalee waraani bilisummaa Oromootiin waraani bilisummaa Oromoo itti yaammatee durii miseessallee ta'u karaa duraan irraan gargaaru nu cuccuftiin hin beennaa. Kalee gargaaru baatee taa'ellee arhuun hoyyatee miseensotaa fi hoogganooti jidduu lamaan qotta nu gargaaraa jedhaniin waraani bilisummaa Oromoo itti iyyatee dhufe gargaare. Ummata kana ummata dhufe waraani bilisummaa Oromoo gargaare. Maan dhaamtaa akka intala qabsooftu tokko maan dhaamtaa fi qabsoon tuniin qabsoon tanam tokkootiin qabsootanii itti fufaa bir dhaabbadhaa jennimoo ageeyyam argatanii tufirraa tataawa jennaan. Qabsoon ilmaan Oromoo gaggeessaa jiran qabsoo gandaa qabsoo gosaatii miti qabsoo sabaati lubbuun bayaa jirtu lubbuu sabaati. Yoo gabrummaa jalaa baana salphina amma deemaa jiru waaroo tana darbina jettan taate irratti hirmaadhaa waraana keessan bira dhaabbadhaa sappoortii godhaa laayisansii eenyuyyuu hin gaafatina warra laayisansii isin gaafatu dhiisa walgahii warraa yoo ati seentu wanni si gaafatan paaswoordii kee himi laasneemii kan kee himi maqaa kan kee himi attu huban walgahii dhosaan seenan attu huban. Kanaaf jecha warra laayisansii isin gaafatu osoo hin ta'in akka jaalli kallee jedhe ani eenyuyyuu hin gaafadhu jedhe hayyama eenyu qabsoo kana sappoortii godhuudhaaf. Eenyuufuu banaadhaa biratti hirmaadhaa waraana keessan bira dhaabadhaa yoomillee taanaan if duban deemina. Salphinni amma deemaa jiru salphinni akka waliigala Oromoo miti maqaan Oromoo dhabamuudha. Kana bira dabree jira waraanni bilisummaa Oromoo soidaanaa jettumi ayi bishooftuu fi maarree ta'ii kaanii warreen akka soidaa bad jedhee nama arrabsu kana itti dhiisaa hojii keessan kaleessas taanaan ardhas taanaan waraanni keessan isin gaafate gaafii isin gaafate akka nu hongoo bana rabbi isa araaramu inni jedhe isin waanti harmeen inni jedhe san waraanni bilisummaa Oromoo isin waamaa jira isin gaafatee jira gaafii waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirtan mara biyya ta'ee biyya alaa ta'ee deebii kennaa fi jalatti hin callisinaa gaafa bor wanni galtu galte quba ifin ciniinina sappoortii godhaa maaliin hin jedha kaan ammoo warreen garii maal jedhu tax forcein qabsoo tana utubna jedhe malee aangoo saquudhaaf warra dhaabbatee miti. Tax force jechuun warra if ijaaree qabsoo sappoortii goona jedhe malee warra aangoo saquu miti. Waa'ee garii yoo dubbanne hedduu namoota madaan tuttuqamtutu jira madaa namaa tuquu fi miti. Nama maraaf kabajaa qabaa laayisensii isin gaafatu qabsoon Oromoo bakka dandeettanitti akka dandeettanitti waan qabdanitti itti hirmaadha. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan an dhugaa isinii himu. Kaayoo feetanitti amantanii arqa diinni Oromoo fixaa jiru ati ABO jedhee fixaan jiru warra manatti galanii gogorraan sun ABO'dhaa miti. Ummata bal'aa itti bakiina irraa buusanii akka bineensaa rasaaseetti roobsan warra ABO yookaan ABO'n bakka isin dhaabattee miti wanni isaan du'aa jiraniif maqaa Oromummaati. Maqaa Oromummaati. Islaama jedhaniin ajjeessan, kiristaana jedhaniin ajjeessan, waaqeffataa jedhaniin ajjeessan, ABO jedhanii hin ajjeessan. Bilisiqinnaa jedhanii hin ajjeessan kaawaa jedhanii hin ajjeessan maqaa Oromoodhaaf du'aa jira. Salphina kana biraa bayuudhaaf if kabajsiisuudhaaf kama iban bilisiqinnaa ta'eefu kabajaan kan kee ABO harka jira rabbii as. Guddinni kan kee bor Oromummaa keetiin qoma dhiibbattee deemuun ABO harka jira. Waan birallee dadhabdan $10 yoo buusan magaalaa Siyaatil akka Siyaatilitti Oromoon yoo diqqaate hawaasni Oromoo 20 oltu jira. Birrii 10 laali dhibbaa miti $10 yoo buusan galiidhaaf waraana kana. Utubaadhaaf waraana kana. Biyya maraa keessa jirtan waa guddoo buusuudhaa miti. Kuma buusin jennu, miliyoona buusin jennu. Qabsoon tun bar namoonni garii itti dadhabanii jireenya isaanii kiraa isaanii kaffalachuu dadhabanii qabsoo utubuudhaaf. Gaafa Oromiyaan bilisoomte ka arda itti cabee itti dhiigee horii itti fixate sun bakka osoon argatin warri boorsaan yaa'u bakka argata. Galaayu warra boruu boorsaa fudhatee gulfuuf deemullee warra boruu Oromiyaan jechuu deemullee $10 qofa if qabaa jaatti guddoo if hin qabinaa $10 warra resiitii gaafatus resiitii kennaniif warra lakkii an resiitiin kiyya bilisummaa jedhullee bilisummaa sana eeggata. Kanaaf jecha qabsoo Oromoo ilmaan Oromoo qulqulluu geggeessaa jirtu bira dhaabbadhaa sappoortii godhaa
والكبجة if kabajsiisa ani waan biraan jedhu kun kabajaa ofiiti kabajaa keessan eeggachuudhaaf malee isaan ijoollee san gabbisuufi miti warri achi arda jiru sun warra digirii meeqa qabu irra diqqaan warra high school drop godhee bahe doktoroota profesoroota ka bakka hedduu isin caalaa dhaquu danda'u kanattu arda dirreessan jira isinii galee waggaa meeqa dura nuuxuun sirbaa ture arda sirbaa jirra waggaa meeqa dura iyyaa turan ardas iyyaa jirra arralle iyyaa jirra kulas ofiyyuu hafuur baafannee oromiyaa guutuu keessaa waraana lallabne munoteenne gargaarra oromiyaa arra ardaani waraani bilisummaa oromoo keessin koollimni hin jiru laafe jabaate arri fula cufaa mul'achuu jira duri sooni kibbaa callaa jira eegee deemee lixa dhaqee arra oromiyaa guutuu keessa cocha'uu jira ganama kana waaqnu ani argu social media irraa wanneen hedduu na gammachiise jaalsabaaniif ka'aanolee dhaabbatee harka muraaf harma muraa yaa jalsabaa illee galatoomuuti haalanni bilisummaa lallabu jira maal akka ta'e eessa maaliin akka dhaabbate maal fa'aa akka jiran ibsaa jiruun arge kana wanni hedduu na gammachiisa kutaa 11 oromoon har'a ilmaan oromoo qabsoo godhaa jiranii wal godhaa jiranii inni har'a guyyaa guddaan achi dhaabbate warri bilisiginnaan il qabatte moo sooni baa maan taate oma lafin jiran isi wanni bilisiginnaan eessu jirti hin jirtu bar bututtee bilisiginnaa miti alla ummata oromoo kanatti maaliin malee bita bilisiginnaan hin jirtu ummata kenna bilisummaa fudhachuu dadhabe malee bilisummaan malaa akkana akka bilillee harkarra nu teeti wanti nu qaasanii wali nu nyaachisanii bakka kennu jira qabsaawaa fakkaatee hulluuqee nu keessa seenee eessumman isaatii dibbee dhayaa jira gowwaan garii ammoo isa jala deema jireenyaan akkana jedhe jireenyaan akkas ta'e jireenyaan huuzi jireenya hatuulee baaliskisi hin beekna dalagaa isaa hedduu qabna listii isaa kanaaf jabaadhaan jaalan dirree asirra isin kaayedha kutaa feetan kee jiraatanii bakka fedhan jiraatanii garuu warra ala kana deemee addaan diigomsaaf qophaayu dura dhaabbadhaa hin dhaya gandaanii miti gosaanii miti amantiinii miti dadhabina laafinna isaa yookaan kajeellaa isaa waan beekuuf itti fufnaa jabaadhaa wal bira jirraa yoomillee taanaan warra dirree jirtanis salaamtaan tiyya qilleensarraa warra addunyaa tana jirtan bakka jirtan maraaf tiyya qilleensarraan isin haadha qabdu sa'a dalaga nagayee nagayaan naa jiraadhu isin mara keessanuu galatoomii kabajamii jiraadhi jiraadhu jaartii gara boora taayibee hayye salaam alaykum waaleykum salaam si baasaa eegi darbina keessa hin darba eegi darbuu jira